Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka kan jirtan qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoodha. Isiniin jecha har'aan tana viidiyoo ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhiyaadhee YouTube Obsaa Show subscribe godhaadha. Keessattuu warri dubartoota itti dhiyaadhaadha. Viidiyoo tana haalaan hordofaa dawaa rifeensa keessan isiniif dheeressu. Hedduu takka faayidaa qabaa fi nillee ni dheeressa, nillee ni hafiifeessa, rifeensa keessa heddummaatu fi hajajjabaatullee hedduu takka bareedaa fi anilleen fayyadamee arkeetiin jira. Mee isiniifin qooda jeetiin har'aan tana itti seenee share subscribe obboleeyyan keessan haafeefis godhaadha. Walumaanuuhu inshaallah itti laalaadha. Hedduu takka bareeda jechuudha. Ni affeeltan hangan takka fuutaniiti takki immoo wayyeessitaniillee ta'u hangan takka akkuma egaa nama lamaas ta'u nama tokkos ta'utti affeeltanii eegaa daqiiqaa 10 fi kan ibidda gubbaa taa'ee affeelamee furdate booda bishaan isaa kan midhaan isaa jalaa hambistanii bishaan isaa kana qoba xalalchitanii baastanii jechuu eega qoba xalalchitanii baastaniin booda rifeensa keessan addaan baastanii akka gaariitti dibdanii mushuxanii pilaastikiinis ta'u hiitanii yookiinis akkanumattis dhiistanii ni taha. Saliixa kanallee cuqqillii takka yookiin saliixa manaallee ittillee yoo godhuu baattan ni taha. Inni akka hundattuu ni taha. Achiin booda sa'a 2-3 irra teessistan akka gaarii gizee rifeensi qaqqabattanii ilaaltanii laaffate futanii dhiixanii jechuu eega dhiixanii qulqulleessitan booda as garagaltanii waan rifeensa keessan kanaaf isiniif ta'u qibaatiis tahee zeetaas tahee waan adda addaa namuu waan mata rifeensa isaatiif mijaa'u ni beeka itti dibdanii hedduu akka faayidaa qaba. Laalaa obsaan viidiyoo tana laalaa fixaadha. Inshaallah share like subscribe YouTube keenya nu godhaadha. Galatooma inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu obsaan nu turaan isiniin ja'a.